Qorichi humna dabalataa namaa kennu doping yaaddoo ispoorteessitootaa fi ispoortii addunyaa erga ta'ee bubbuleera. Biyyoonni akka Raashiyaa jiran sababuma kanaan maqaan ishii xuraa'e waltajjii dorgommii irraa erga dhorkamte bubbuleera. Ollaan Itoophiyaa Keeniyaanis ammaan kana yaaddoo hamaa keessa jirti. Itoophiyaa keessatti baroota as dhiyoo rakkoo kanaan wal qabate ispoorteessitoota adabbiif saaxilaman dhagahuun baramaa dhufeera. OBN abbaa taayitaa farra qorichoota humna dabalataa Itoophiyaa irraa akka odeeffatetti hanga yoonaa ispoorteessitoonni 18 qoricha humna dabalataa kennu fayyadamanii argamuu isaaniitiin adabbiif yoo saaxilaman ispoorteessaan 19ffaa ammoo dhimmisaa mana murtee jibbaata ispoortii addunyaa kaas gaheera. Ispoorteessitoonni OBN yeroo garagaraatti dhimma kanarratti dubbise hubannoo wal fakkaataa akka hin qabne taajjabuu dandeenyeerra. Akka yaada kootti waanuma bakka nyaata mana barbaachisu nyaadhee fiiguu malee waa'ee dopingii kanarratti baay'ee akkasuma tukurati hin qaban. Waa'ee dopingii irratti ani waan beeku hin qabu. Qoricha kana osoo hin beekini yeroon isaan ulfatti illee kennan jiru. Amma barumsa dhabuudha wanti qoricha kana isaan fayyadsiisu jechuudha. Kanaafuu odoo leenjisaanis maanajarris akka kifla katamaatti akka kilabiitti akka federeeshiniitti odoo wanta kana barumsa kennanii omtuutti hin seenu hidheetanii yaadu. Abbaan taayitaa farra qorichoota humna dabalataa kennanii Itoophiyaa hojiiwwan gurguddaa hubannoo uumuu hordoffiif to'annoo irratti xiyyeeffate dhaabbata aangoo guutuun Itoophiyaa keessatti hojjetudha. Abbaan taayitichaa hanqina hubannoo jiru dhiphisuu fi to'achuuf waltajjiiwwan leenjii garagaraa kennu iddoowwan dorgommiin jiruttis argamuun leenjii laataa jiraatanus maatiin ispoortii guutummaatti hubannoo akka hin qabne quba qabnaa jedhan. Abbaa taayitichaatti daareektara taantu kan ta'an aadde Faanta'ee Gazzahany sababni isaa immoo jedhu qaamonni atleetota of jalatti qabanii jiran hundumtuu beekumsa kana qabaachuu qabu dursanii eega fuyi beekan immoo ijoollee jara jala jiran sana immoo beeksisuu qabu. Kanatu raawwatamne rakkoon keenya jiru amma jechuudha. Federeeshinii hundaa walitti qabnee leenjiin kennina dookumentiin kennina karaa jarri dookumentii adda addaa argachuu danda'anu sitti himna maanuwaalii leenjistan keessatti galchaa barumsa hundaa kennaa fi ijoolleedhaaf atleetota inni kennina already namni raawwatu xiqqaadha. Rakkoon hubannaa dhabuu atleetota akkuma jirutti ta'ee dhiibbaan qaamolee ispoorteessitoota kana waliin hojjetan irraa dhufu saaxilamummaa atleetotaa dabaluun yaaddoodha jedhu Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaatti ogeettiin fayyaa atleetiksii ቅድስት ታደሳ። ለምሳሌ በአትሌቲክሱ ብትመጣ በጣም ትላልቅ ጎዳና ሩጫዎች አሉ። fakkeenyaaf atleetiksii keessatti dorgommiiwwan daandii gurguddaa kanneen maallaqa olaanaa badhaasan jiru. Faayidaawwan garagaraa isaan argatanutu jira. Ispoorteessaan faayidaawwan kana humna uumamaatiin shaakalee injifatu jira. Akkasuma immoo shaakala haalaan waan hin hojjenneef miidhamarra waan turaniif yookaan ammoo maallaqa guddaa ta'uusaa qofa ilaaluun namoonni isaan cinaa jiran qoricha kana utuu fayyadamte dorgommii kana mo'atta jechuun dhiibbaa xiinsammuu olaanaa itti uumu. Yoo qoricha hin fudhanne waan hin mo'anne itti fakkeessu. Atleetuun ድጋፍ ሰጪ የሚያደርገው አካል ሊገፋፋው ይችላል። Seera yakkaa Itoophiyaa keeyyata 526 irratti akka tumametti namni ta'ee jedhee qorichoota si'eessituu kana fudhate akka fudhatu deeggare kan gurguree fi yakkoota kanaan wal fakkaatan raawwate hidhaa salphaa yookaan adabbii maallaqaa yoo miidhaa jabaa geessise ammoo hanga hidhaa waggoota 5tti adabsiisa jedha. Hanga yoonaa Itoophiyaa keessatti atleetota adabamaniin alatti leenjisaa maanaajara yookaan maatiin ispoorteessitootaa kanaan wal qabatee hin adabamne. Tarkaanfiiwwan fudhataman ispoorteessitoota irratti qofa xiyyeeffachuun isaanii maaliif jennee daareektara ittaantu abbaa taayitaa farra qoricha humna dabalataa Itoophiyaa aadde Faanta'ee irraa iyyafanneerra. Rakkoon amma koochii bira maanaajarii bira jiru moo maatii bira jiru moo namni maaliif hin adabamne jedhu ragaa irratti argachuu qabda. Amma wana atleetonni adaban biratti abaluun naa kenne abaluun na dirqisiise isatu na kakaase isatu akkas gochuu qaba kan jedhee wajjin adabame hin jiru. Qorichoota humna si'eessan kana fayyadamuun ija ogummaatiinuu yaaddessaadha jedhu ogeettiin fayyaa atleetiksii ቅድስት ታደሳ። በውጭ የሚታየው ጉዳት ጊዜያዊ እገዳ ሲጣልባቸው ሙሉ በሙሉ ሲቀጡ miidhaan alatti mul'atu adabbii yeroo yookiin ispoortii irraa guutumatti yeroo dhorkaman miidhaa xiinsammuu isaanirra gahu jira. Gama fayyaa isaaniitiin miidhama keessoo olaanaa ispoorteessitoota qoricha humna dabalataa namaa kennu kana fayyadamanirra gaha. Atleetota adabamanii mana yaalaa biyya keessaatti deeggaramanirra darbee itti hammaatee biyyoota alaatti bahanii yaalamuuf kanneen dirqaman jiru. Deebi'anii dorgommii irratti morkataa jabaa ta'uu hin
danda'an hawaasatti makamuufillee ni rakkatu. ወደ ውጪ ሀገር ሄደው የታከሙ አትሌቶች አሉ። ስፖርቲስቶonni rakkoo kanarraa of baraaruuf nyaatota deeggarsaa namoota isaan cinaa jiraniin laatamuuf of eeggannoon ilaalu. Yeroo dhibamanii qoricha fudhatan ammoo ogeessa fayyaatti ispoorteessaa ta'uu isaanii fi qoricha ajajamuuf kanneen waadaan dhorke ta'uuf baachuu akka mariisisan ogeettiin fayyaa kun dhaamaniiru.